Teknoo oduu fi odeeffannoo teekinooloojii argannoo fi kalaqa muuxannoo fi qaroominatu dhiyaata. Teknoo. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yooyya nageenyi badhaadha. Torbaan darbee waa'ee moosajjii bal'inaan isin biraan geenne turre. Har'allee kuta lammeessoo qophii kanaa isin biraan geenna. Ammallee fura jirtan cufaa itti dhiyaadha jenna. moosajjii yookaan sooftiweeriin maali faayidaan isaa hoo waan jedhaa fi kabiraallee guddum irratti haasofne turre kanumaan wal qabatee har'allee keessummaan keenna Abdiisaa Bancaa Jaarraa nu waliin jira. moosajjii kana yoo ijaarru hanqinni uumame hojii moosajjii kanaan hojjannuu fi balaa guddaa geessisuu himan. Hanqinni sooftiweerii kan uumamu tokko caasaa ijaarsaa irratti laayif saayikilii isaa irratti ogeeyyii sirnaatiin hin qindoofnee fi jalqaba yeroo yaalii sadarkaa paayilet teesti waan jedhamu jira. Teesti yeroo godhamu yookiin yaalii irratti yeroo gaggeeffamu sirnaan odoo hin madaalamin yoo hojiif gadhiifame balaawwan garaagaraa geessisa. Balaawwan garaagaraa geessisa jechuun fakkeenya akka kiraash godheeti mallaqni baajata hedduu itti ba'ee odoo akka hojjete hafuuniyyuu kisaaraa akka geessisuuf sababa akkasiiti. Lammaffaa immoo ogummaa irratti namoonni hundaa'in nama biraa jalaa fuudhee yookiin immoo hateefa bakka garaagaraatiif fuudheeti siistem hojiidhaaf yoo gadi nu dhiisu ta'e gidduutti immoo abbaan hojjete sun siistema isaa bakka kamiyyuu ditekti gochuu danda'a. Eessatti akka siistemni isaa hojiirra jiru jechuudha. Hojiin kan hatamee bakka wayiitti hojiirra yoo oole meebii odeeffannoo dhageettee ta'uu danda'a yookiin immoo siinki godha yeroo baay'ee moosajjiiwwan garaagaraa yoo fudhanne siinki godhan fakkeenya piistirii kan jedhamu jira amma biyya kana keessatti yeroo baay'ee beekamaan piistiriin kun akkaawuntiingii ni hojjeta baasii galii ji'a riippoortii waggaadhaa waa'ee baasiif galii dhaabbilee garaagaraa kan hojjeta sooftiweeriin sun sooftiweerii biyya hindiitii hojjetan sooftiweericha san biyya kana keessatti kiraak godhaniiti fayyadamu kiraak godhanii jechaan sekuriitii laballeessaniiti akka faayidaa sekuriitii isaa koodii yeroo bitattu koodii sii kennanii koodii saniin banattamte koodii isa sobaa hojjetanii koodii sobaatiin cabsiteetii fayyadamtaa jechuudha. Biyya kana keessatti sooftiweeriin sun nama baay'eef qoodamee dhaabbata baay'eetti fayyadama. Sooftiweerii ati koompitara kee irra yoo bante koompitarri kan kee intarneetii qaba taanaan sooftiweerii abdeetuuf godha. Yeroo abdeetuuf godhu daataa kan kee dhaabbata sani erga dhaabbata jalqaba isa hojjetetti jechuudha. Sarvarii isaanii irratti galcha wanta isaa gaafa ati xumura irratti riippoortii fa jenereet godhachuu geettu hin beeku si hordofuu hin argaaru waan ta'eef jechuudha looks irra godhu siistemicha looks irra yoo godhan qarshii asii yoo akkaawuntii isaanii irra ergiteef qofa sii banu kana hin ta'u taanaan daata ati waggaa guutuu hojjette si jalaa hafa jechuudha dhaabbata hedduutu kisaara akkasii keessa seeneera so quba qabaataa jechuudha abbaan siistema kan kee hojjete gaafa siistema hatame bakka wayiitti fayyadamtu siistemni sun gaafa abdeeti ta'ee jedhe daataa gara sachiwaa erguu fi kirash abbaan itti dadhabee sa'a dheeraa fudhatee hojjete sun si harkaa cabsa yookiin immoo kirash godha yookiin immoo daataa kan keessa jalaa fudhateeti siistema sirra jaamsaa jechuudha. Kun immoo kisaaraa guddaa fi yeroo hedduu kan nama saaxilu waan ta'eef of eeggannoo guddaa barbaachisaa hojii sa'atii dhaabbata sa'atii isaa fudhatee hojii hojjete ta'uu mirkaneeffannee hojii irra oolfachuun barbaachisaa ta'ellee jechuudha. moosajjiin kunneen haala hojii keenyaa mijeessa garuu abbootii moosajjichaa yookaan sooftiweeriitiin to'atamaa jiraa jedhan kana qofa don taane hannaafillee gaafii nam saaxilu jiraa jedhan. Kana qofa don taane amma fakkeenyaaf marsariitii yookiin weebsaayitii garaagaraa yoo fudhanne jenne
yeroo hojjetamu antivaayirasii of keessatti qabaachuu danda'uu qaba jechuudha. Vaayirasii weebsaayitiin keenyaayyuu vaayirasii ditekti ofirraa kan gochuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kan ogeessa sirriitii hojjetame yoo ta'e. Ogeeyyiin baay'een sadarkaa biyya keenyaatti illee xiyyeeffannoo akkasiin kennamu baay'ee gatii gadi haa bu'u jedhaniituma waanuma ta'e diizaayinii ta'e haala itti hojjetamutu jira. Haalli sun immoo sadarkaa weebsaayitiin cabe hakariin fudhate maal jedhamee dhaabbanni hedduu burjaajii keessa yeroo seenu kan arginu sababa saniifi jechuudha. Gara biraatiin immoo moosajjii fi marsariitiin tokko tokko yeroo hojjetamuyyuu waan akka farra vaayirasii waliinii jedhan abdiisan. Kun immoo to'annoo moosajjii fi marsariitillee ni cimsaa itti daani. Weebsaayitiin gosa moosajiiti. Gosa meesajii ta'eeti weeb appilikeeshinii yeroo jedhamu jira. Weeb appilikeeshiniin suni appilikeeshinota yoo jennu appilikeeshiniin kan waajjira keessa itti fayyadamnu kan gargaraas haa ta'u weebsaayitiin immoo fakkeenya biiroo kana jirra. Biiroo kan koo jirra. Biiroo kan koo kuni nama daandii kana darbuu fi nama naannoo kana jirtu argata. Akka addunyaan yeroo amma ganda tokko ta'uu deemaa jirtu kanatti namni kamuu biiroo isaa eessa akka taatee fi maal akka hojjetuu fi maal akka bitatu maal akka gurguratu itti fayyadamuudhaaf biiroo isaa qilleensarra bahuu qabdi. Biiroo isaa qilleensarra baasee agarsiifatuuf tooftaan ijoon addunyaa itti fayyadamaa jirtu weebsaayitii jechuudha. Weebsaayitiin yeroo ammaa biiroo keenya nuti bakka hundattuu itti mul'achuu dandeenyu. Marsariitiin immoo waan akkami jenne gaafannaan abdiisan akkan jedhan. Fakkeenyaaf dhaabbanni oomisha biyya alaa ergu tokko biyya Ameerikaa irraa odeeffannoo akkanaa qabna televezyiinii irraa odeeffannoo akkana dhaabbanni akkana oomisha biyya alaa ergata jedhu beeksisa argeeti namni televezyiinii irratti odeeffannoo argisa odoon taane intarneet irra seenii weebsaayitii isaa ilaala jechuudha. Maal dhiyeessa dhaabbanni kun dhaabbata akkamiiti? Hojii akkamii hojjetu? Hojjeta akkamii qabu? Maal qabu ka jedhu odeeffannoon guutuu weebsaayitii irra jira jechuudha. Weebsaayitiin kun adeemsa yeroo ammaa bittaaf gurgurtaa addunyaa keessatti sadarkaa dhaabbanni ittiin dorgomuu danda'u keessaa isa ijoo ta'e tajaajila kennaa jira jechuudha. Waa'een keenya maal hojjannaa? Eenyu fa'aatu hojjeta? Eessa jira? Biiroon eessa? Waan hundaayyuu odeeffannoo achirra jira waan ta'eef weebsaayitiin yeroo ammaa keessattuu dhaabbileedhaaf sadarkaa dirqama itti ta'e fedhiidhaan odoo hin taane sadarkaa dirqamaan itti fayyadamuu qaban irra gahee jira. Garuu immoo dhaabbileen biyya keenya hedduun weebsaayitii qabaachuu miti weebsaayitii isinii hojjanna yoo jennuun sadarkaa weebsaayitii maali jedhanii nama gaafachuu irra jiru. Kun hubannoo miidiyaatiin jijjiiramuu danda'uudha qaba. Dhimma marsariitii kanaan wal qabate hawaasni keenyalleen gaafate barachuu qabaa himan. Hawaasni tokko qilleensarra jiraachuu wantoota inni hojjetu beeksisuu dhaabbanni tokko beeksifachuuf hojii ijoodha. Haa ta'u malee weebsaayitii dhaabbilee daldalaa qofatu jira jechuu hin dandeenyu. Weebsaayitiiwwan waajjiraalee garaagaraa jira. Waajjiraaleen tajaajila garaagaraa kennan weebsaayitiin bittaa gurgurtaallee yoo jenne akka Amaazoniitu amma weebsaayitiidha. Weebsaayitiin isaa irra deemta piroodaaktiiwwan hedduu achirra jira. Piroodaaktiis achumarraa ajajattaa sadarkaa tajaajila mana manatti kennullee kan qabu isa jechuudha. Marsariitiin mandhee waan barbaanne irratti kuufannee kaawwachuu dandeenyu. Kun immoo odeeffannoo waan hundaa kan of keessatti qabatee jiran. Weebsaayitiin bifa kanaan dhaabbanni hundinuyyuu maalummaa isaa kan agarsiisuu fi waan hojiiwwan inni hojjetu kan agarsiisu weebsaayitii mataa isaa danda'e kan isa barbaachisuu fi eenyummaa yookiin maalummaa dhaabbata tokko agarsiisuudhaaf namoonni dhuunfaallee hojii garaagaraa kan qabanii fi hawaasni akka beeku barbaadan weebsaayitii mataa isaanii banachuu danda'u. Weebsaayitiin sun immoo odeeffannoo guutuu kan qabaatu eegumsa gahaa kan qabu kan balaa intarneetaatiif hin saaxilamne akkasuma immoo koostuu yookiin sarvarii gaarii irratti kan ol kaa'ame ta'uudha qaba. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin teknoo dhimma waa'ee moosajjii fi marsariitii irratti xiyyeeffannee isin biraan gahaa jirru ammallee akkuma itti fufetti jira nurraan fagaatina jenna.
marsariitii yookaan weebsaayitii kana waan isa hubannoo arganne immoo ittillee fayyadamuu qabna. Barii ka teknooloojii waan ta'eef kun immoo itti qophaa'uu nu gaafataa jirani abdiisan. Yeroo baay'ee weebsaayitii yoo jennu waa sadiitu walitti dhufa. Tokko maqaa akka idil addunyaatitti international name domain name waan jedhamu jira. Maqaa santu bitama. Fakkeenyaaf an abdiisaadha. Maqaa kan kootiin weebsaayitii qabaachuu yoo barbaade jalqaba abdiisaa.com yookiin immoo maqaa wayitiin bitachuu qaba jechuu akka fakkeenya oroict.com dhaabbata keenya africa digital marketing dhaabbata keenya zahornict.com dhaabbata keenya weebsaayitiin kunniin .com ka jedhu kanniin akka sadarkaa idil addunyaatitti nama tokko qofatu maqaa kana qabaata. Maqaan kun dhaabbata intarneetaa irraa bitama. Dhaabbata intarneetaa irraa bitamu kanaan maqaa tokkocha bitama. Amma fakkeenyaaf dhaabbata biyya alaa buna ergu tokko Aabaa Caadaa dhaabbata jedhamutu buna ana erga yoo ta'e aabaacaada.com yoo bitate Ameerikaa keessattis biyya kamittuu addunyaa irratti dhaabbanni maqaa kanaan weebsaayitii.com kana bitachuu danda'u hin jiru jechuudha. Marsariitii yookaan weebsaayitii kana haala itti fayyadamiisaa yoo nutti himanii abdiisan akkan jedhu. Dhaabbata intarneetii irraa bitama. Dhaabbata intarneetii irraa abbaan dhuunfaadhaa yookiin abbaan qabeenyaa yeroo takkaan bitataa ofii bitataa odoo hin taane nu dhaabbata akka keenyaa kana amma fakkeenyaaf nuti kana weebsaayitii divilooppii goonaa hin gurgurraa sarvarii qabna. Kanaafuu nuuf yoo kenne nuti maqaa san binnee fi sarvarii keenya walii hiina. Sarvarii keenya irratti sarvariin koostuudha. Namni sarvariifillee ispeesii isa gahu bitataa jechuudha. Bakka daataa isaa irra kaa'atu amma daataa intarneet irra kaa'amu kun daataa bakka wayii taa'etu mul'ata wanti beekamuu qabu jechuudha weebsaayitii irratti. Daataan bakka wayii taa'ee mul'atu sun sarvarii irra taa'a jechuudha. Sarvarii irra taa'u san dhaabbata akka keenya nuti amma sarvarii hin qoodna. Sarvarii nu biratti sarvarii yoo GB 5 kasi ga'u ta'e 10 yoo kasi ga'u ta'e daataa agarsiisa yoo ka qabdu taate ispeesii agarsiisa yoo nurraa bitatte maqaa ati nurraa bitatteetti sii binnu san sarvarii daataa bakka daataa kanaa walitti hiina. Achi booda daataa walii hidhame kana diizaayinii immoo akka ofii barbaaddetti immoo hojjechiifatta. Ogeessa biraas hojjechiifachuu dandeetta. Ogeessa keenyas hojjechiifachuu dandeetta. Diizaayinii siif ta'u weebsaayitii kan kee eega diizaayinii isaa hojjechiifattee fidattee booda sarvarii kan irra kennaa jechuudha. Sarvarii kan irra kennee booda maqaa kan keetii waan walii hidhamee jiruuf yoo maqaan kan kee intarneet irra waamamu weebsaayitiin kan kee as bahaa jechuudha. Adeemsa akkasiitiin waan sadiin kanatti wal qabataa jecha diizaayinii jira, sarvariin jira, kuustuu bakka daataa irra taa'u akkasuma immoo bakka maqaan intarnaashinaali irra bitame sun hin jira. Sadiin kun walii hidhameeti weebsaayitii ta'eeti bakka dhaabbata tokko yookiin nama dhuunfaa bakka bu'ee mul'ata jecha intarneet irratti. Caarraan qaqqabummaa teknooloojii kunneen akkamitti ilaalamaa bakka kamiyyuu akka qaqqabu maaltu hojjetamuu qabaa waan jedhaa fi akkan jedhan abdiisan. Yeroo ammaa waggaa 3 dura waa'ee weebsaayitii kana dhaabbileen gurguddaan ardhallee weebsaayitii gaggaarii qabanii weebsaayitii yoo nuti jennu maali weebsaayitiin jedha ture namni keenya baay'een haga ammaallee nama baay'eetu maalummaa weebsaayitii gaafataa jechuudha. haa ta'u garuu saffisaadhaan gara teekinooloojiitti hawaasni keenya guddachaa jira. Gara teekinooloojiitti saffisaan dhufaa jira. Kanaafuu adeemsa kana jabaachuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya keenya keessatti ture hedduun furamaa jira. Akka rakkoo intarneetaa yeroo hedduu hawaasni keenya wantoota teekinooloojii wal qabatan akka hubannoo gahaa hin qabaanneef daangessaa tureera. Amma garuu haala gaariitu jira. Rakkoo intarneetaa furame taanaan akka safarikoomii fa tajaajila eegalan taanaan caalatti carraan kun babal'ataa deema. Adeemsa intarneetiidhaan hojiiwwan garaagaraa hojjechuu, weebsaayitii garaagaraa dhaabbileen garaagaraa bal'inaan qabaachuu kan dhiyootti babal'atuudha abdii jedhudha. Moosajjii keessatti wanti akka moosajjii basaastuu jedhanillee jira. Kun immoo siyaas-dinagdee addunyaa keessatti waan dubbii ijoo taasisu tokkottu jira. Fedhiin odeeffannoo dhuunfaa ni hammaata. Tanaafi moosajjii basaastuu wanni jedhamu kuni waan ragaa namoota funaanuu jedhan. Addunyaan tun waan hedduu harkaa qabdi.
Addunyaan waa hedduu harkaa qabdi jechuun akkuma waan gaariidhaaf saffisa gaariidhaan hojjetaa jirtu gareen waan gaarii hin taane hojjetus baay'een jira jechuudha. Kun siyaas dinagdee idil addunyaa keessatti bakka guddaa qabateeru waan ta'eef yeroo ammaa odeeffannoo saffisaan daddarba. Odeeffannoo saffisaan daddarbu kana qaamni barbaadu jira jechuudha addunyaa kanarratti. Odeeffannoo dhuunfaatis haa ta'u, odeeffannoo dhaabbileedhaa haa ta'u, keessattuu odeeffannoo aangawoota mootummaa qaama dhimma kana hojii ijoo godhee hojjetutu jira jechuudha. Kanaaf jecha siisteemota garaagaraa hojjeteeti intarneeta irra gadhiisa. Siisteemota intarneeta garaagaraa intarneeta irratti gadhiifamu kana keessatti bifa garaagaraatiin gadhiisu. Bifa qinqaanii yookiin vaayirasii jedhamuun intarneetuma irra kaa'eeti achirraa immoo goolii yookiin immoo kaayyoo hojjetamuuf qaba jechuudha. Qinqaaniin yookiin immoo basaastu. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee wantoonni iimeelii keessan galchaa, maqaa keessan guutaa, paaswordii keessan galchaa wantoonni jedhaman karaa inni deemuuf maaliif akka barbaadamu yeroo ammaa addunyaa kana irratti wanti akka odeeffannoo dhuunfaadhaa qaaliin hin jiru. Odeeffannoon dhuunfaan baay'ee qaali. Amma dhaabbata feesbuukii yoo fudhannee jenne odeeffannoo namoota dhuunfaa kana maamiloota feesbuukii fayyadamanii kana yeroo hedduu baasee gurgurateera jedhamee himatamee mallaqa addunyaa kana irratti adabbii olaanaallee kan adabameera feesbuukii. Doolara biliyoona 21 moo akkam adabameera waggaa tokkoon dura jechuudha. Odeeffannoo namoota dhuunfaa baasee gurgure jedhanii. Sababni kana godhamuuf odeeffannoon ni gurgurama, odeeffannoon nama dhuunfaa. Ma kana qofaa jedhan abdiisan bilbila keenya irratti illee wanni ofiin fe'annullee ni jira. Kun immoo waan kanaa fi nu affeeru keessaa tokko jedhan. Bilbila keenya irratti moosejiiwwan basaastuuni odoo nuti hin beekin moobaayilota keenya irratti sadarkaa ofiin fe'amuutitu jira. Kun vaayirasiidhaan wal qabataa jechuudha. Yookiin immoo vaayirasiin kan hojjetamu bifa appilikeeshiniitiin qofa odoo hin taane suuraa bareeda keessallee kaa'ameeti gadhiifamuu danda'a. Suuraa bareeda tokko moobaayila keenya irratti yeroo nuti buufnu madda isaatiin bakka isheen dhufte yoo kan hin beekne ta'e baagiraawundi isaa vaayirasii qabaachuu danda'a. Achirraan darbee nama dhuunfaa nama taarget godhan nama irratti xiyyeeffachuu barbaadan suuraa yookiin iimeelii itti erguu danda'u. Fakkeenyaaf namni odeeffannoo kan koo hatuu barbaade iimeelii kan koo irratti hoom jedheeti vaayirasii erga. Iimeelii irra yoo ergu beeksisa wayii waan gaarii waan ambanee dubbisuu ta'u dubbisuu danda'u fakkeesseeti naa erga jechuudha. Garaa jalaan vaayirasii qaba. Wanta kun na bareedee yookiin waan gaarii amma yeroo tokko yeroo baay'ee yoo argineeraan yuuwiin badhaasa akkanaa mo'atteerta badhaasa akkasii akkas kaateerta waan akkanaatiif hatattamaan si barbaadaan waan akkasii jedhee iimeeliin sarpiraayiz saspeensi nama godhu yookiin immoo qalbii namaa wantoonni hawwatan wantoonni nama ergaman vaayirasii dugda duubaan jiraachuun isaa probabilitii isaa guddaadha jechuudha. Ergaan karaa iimeeliin daddarbulleen yeroo baay'ee kana qoodataa jiran dhimmoonni karaa telee fi baankiiwwan adda addaa fakkeessanii namatti ergamanilleen waan of eeggannoo barbaadu jedhan bararra. Ani iimeelii sayyoo banee jedhe vaayirasiin dugda duubaan jiru sun koompitara kiyya keessa bittannaa'a jechuudha. Koompitara kiyya keessa yoo bittannaa'e kaayyoomti duraanuu vaayirasichi natti ergamee fi odeeffannoo dhuunfaadhaa koompitara kiyya irra jiru dhaabbata saniif deebisee akka erguuf. Dhaabbata saniif immoo odeeffannoo inni ergu kan akka lakkoofsa baankii fa'aa amma fakkeenyaaf maastar kaardiidhaan odeeffannoo maastar kaardii deebiit kaardii maal jedhamantu jira biyya alaa kana. Namoonni birrii kan ittiin sochoosan baankii irraa akkaawuntii irraa kan ittiin sochoosan odeeffannoo kanaan. Odeeffannoo kana barbaadee jecha vaayirasichi kun koompitara kiyya attaak gochuu miti kaayyoon isaa jechuudha. Odeeffannoowwan akkasii barbaadee wantoota akka paaswordii barbaadee wantoota akka iimeelii barbaadeeti dhaabbata saniif abbaa vaayirasii isa ergeef erga jechuudha. Odeeffannoon sun erga achi deemee booda abbaa odeeffannoo san barbaade yoo baankii akka odeeffannoo baankii kootii fudhate akkaawuntii kiyyarraa mallaqa barbaade dabarfachuu danda'a hanga sadarkaa sanii deemeera jechuudha. Wantoonni bilbil keenya irratti maxxananii odeeffannoo keenya dabarsanillee ni jiruu jedhan abdiisan.
bilbila keenya irratti illee adeemsa akkasiitiin hanga odeeffannoo dhuunfaa keenyaa bilbila keenya irraa akka fuudheetti ergu. San qofa odoo hin taane gidduutti illee bilbila namallee odoo bilbilli haasa'amaa illee odeeffannoo riikaardii godhee akka gara dhaabbata sanii ergu yookiin immoo yeroo namni sun haasa'u odeeffannoo namni sun haasa'e hanga sadarkaa dhageeffachuu illee moosachiiwwan jirantu jira. Rakkoo kan akkamitti irraa of eegnaanii gaafi kenna Abdiisaa Baancaa Jaarraa ogeessii teknooloojii qunnamtii odeeffannoo deebii gahaa qabnaa jedhan. Of eeggannoo barbaachisaa antivaayirasii moobaayilaa qabaatuun barbaachisaadha. Achirraan darbee immoo wantoota babbareedanii pooppaappii utaala intarneet irraa utaalan banuu dhiisuun barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoo guddaa barbaachisaa. Yeroo baay'ee amma marsaalee hawaasaa kanarratti guyyatti feesbuukiin keenya nu jalaa fudhatame akkaawuntiin keenya nu jalaa jijjiirame jedhanii namni meeqa akka inni barreessu odoo sitti meetii amanuu dhiisuu dandeetta. Sababni kun hundi dhufuuf qaamni xiyyeeffateeti akkaawuntii namoota hagana hedduumatanii hafeetii paaswordii isaanii jijjiiru baay'een jira odoo hin taane namni hedduu vaayirasii bananiiti vaayirasiin awutomaatikaalii odeeffannoo isaanii fudhateeti awutomaatikaalii ofumaa jalaa jijjiira jechuudha paaswordii isaa. Paaswordii jalaa jijjiire taanaan abbaan seenuu hin danda'u feesbuukii itti fayyadamuu irraa haga sadarkaa ittisu geessa namoota baay'ee jechuudha. Akkaawuntii hordoftoota gurguddaa qabu hedduutu bifa saniin fudhatamaati oola. Iimeeliinis bifa saniin fudhatama. Haala saniin of eeggannoo guddatu barbaachisaa jechuudha. Teekinooloojiin akkuma faayidaa qabu miidhaan isaas guddaadha waan ta'eef. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin teknoo mata duree moosajjii fi marsariitii irratti qopheessinee kutaa lamaan isin biraan geenne kanumaan fixanna. Qophichirraa lawa hubattanii jennee abdanna. Qopheessuun kan dhiyeessee Anjaldeessa Bakasa qophii kana kan gulaal immoo Asfalammaatii Abdiisaa Baancaa Jaarraa ogeessaa teknooloojii qunnamtii odeeffannoo ibsa bal'aa nuuf kennanii fi horii bulii deebanii jecha qophii keenya kanumaan goolamna. Nagayaatti. Teeknoo oduu fi odeeffannoo teknooloojii argannoo fi kalaqa muuxannoof qaroominatu dhiyaata. Teeknoo